ويا جلو يا الرحنا عيد مبارك جنة عيد ولدتنا يا دي مبانك ابني مايكين مچايو akkanan jaaladhu jaalala bira osoo hin taane jaalala isiin sabboonummaa oromootiif qabdu jaalala isiin oromoo jaalattuuf isii jaaladhu jaalala rabbii jechuudha akka obboleettii tiyyaatitti kanaafuu ibsishaan isiidhaan taphachuu itti qalladuu itti ashoofuu miidiyaa irratti itti taphachuu osoo hin taane jaalala dhugaa akka isii jaalate kanaan duras mirkaneesse har'as mirkaneesse warri ibsishaan maayikii hin fuudhu jettan maayikii homa takkaa naaqisan qabdu bareedduu qulqulluu bilille ibsishaan homa takka naaqisan qabu bareedaa qulqulluu bilille aboo baga walit dabalamtan baga wal agartan baga xilaata keessan ija jaamsitan nuuf ammoo gammachuu guddaadha ani ejjannoon kiyya kana bakka namni kamuu intala shamaraa takka sooshaal miidiyaa kanarratti ittiin taphatee ittiin ashoofee lafaan maruun xilaata kiyya namni sun ibsishaa mataa dhiiraa maayikii mataa shamaraa وتر الله جرنين كخدان يو إبسشا جون ماكي فودة أني المنفتنياتي إبسا نفتنيا جيت مكاك أيام دمو فود يشون غلال أكهم زافي شتي سنغرتة والمدير فني نخاك اللي سرعنا سينما والمدير فني والمدير غرتة هاجوما والله إدريس إجابنا Breaking news! Baga gammadan hordoftoonni ibsishaa fi hordoftoonni makkishaadha. Namni akka kiyya jaalatan laayikii tiroomsa isaniin jecha asumaan baga gammadan yeroo jalqabaatiif namoonni nuti feemasoota Oromoo jenne from Faransaay and from Cairo irraa jaalala halaalaa geggeessaa turan har'a walitti dhufuudhaan breaking news miidiyaa addunyaa ta'uudhaan gammachuu onnee teenya keessatti seef ta'ee argame keessaa isa tokko isanii jecha breaking news sabbar ዜናም በአማርኛ ቋንቋ አሁን ጀመርካት breaking news ነበረም የማክሻ የና የኢብስሻ የዌዲንግ is coming is today መጠለ መጥላሎ በኢድ ሙባረክ ውስጥ አለሻው ኢኖሽ yes ሁንዲ ከሰሉ ላይክ ትሮብ ሰወር ኢብስሻ ፊ ማክሻ ዳለት ijoolleen koo agabuu idii abaaftuudhaaf akka lana hojjetu ababbaa keetu gudina godhe olmoko maal rabbii jedhaati namni ollaadha wajjiniin nyaata wajjin dhuga ollaa buna qaawwaati biyyooma wajjiniin qabna maaliif akka kalana hojjetu rabbii foon sa'a qee keessanitti qalamte madaba tokko naa kaa'aa jennaan 230 jennaan liqiidhaanaan jedhan lakkisaa liqii miti farankaa owwaa amman harkatti isinii kennaa jennaan rakkoon qabu galgala fidduunaan jedhan haadha kumaana duraa dhukkubnaaniin haadha kumaa gana masila marfee geesse foon gisee nama madabaraa fudhadhee dhaqu foon dhumeera jedhan boriidiidha ijoolleen agabuu idii baaftii rabbii jedhan laa sababuun hiyyeessa ta'e fakkalana godhan malee yoon hiyyeessa ta'e sanoo liqii isaaniin gaafanne farankaa harkattiin kaffalan jedhe maaliif akka kalana godhanii jala farankaa qabu gaajala sooressaatti booddee keessa dhufe kennanii foon anaa kaa'ame nama biraatti gurguran. Ammas jara gama baraagoo tokko qalamteetti jedhanii ni yaafatanu deemtanii. Isni gama jara baraagoo natti himameera. Dhumeera naan jedhan achi immoo ijoolleen dawwalte jennaan. Jara sheeka dirtuu qalani jedhanii sa'a wayii. Naanani sanachitti fiigaa jira. Akkana wal gochuun immoo gaarii miti jedhini nama abbaa keetiin. Rabbi umurii isaanii haa kaasu. Rabbi umurii isaanii. Argadheera otoo akka isaaniiti ijoolleen koo silaa idii agabuu baafteetti sa'a coomtuu akkamiseeti. Sa'a coomtuu akkamiseeti. Ababbaa keetiin immoo eega biyyoomni keenya akka kana ta'e rabbi jira rabbitti wal kennanna ani jeessa ta'an ala kalana gootanii itti naa hin tokko damninni keessanii 230 ala kana sa'a coomtuu akka miilaa 225 kan bitadhe jechuudha. Maal kunuun haatameenuma ati kumaayyuu fudhattee gama obboleessatti yaalattu. Intiraaf malee qaanxaa godhame maal kudha furee nyaatamu. Badiruu kootiin immoo boolaa wayitu qalamaa jirti jennaan dhaqiisa naa hubadhuun jedheeni foon argameera
takkatu si dhiisiiti kottu jedhiniin. Ittan sinima. Ilmoo koo iidiina rimoo iftaane jedhan adda baafameera laata. Maa reediyoon keessan hin dabarsine? Reediyoo koo badingaan qabu reediyoo kan maaliitu dabarsa ilmoo koo. Yoo deemu mul'atu yoo dubbatu bareeduun jaaladhee baran. Kaaka keetii taa'ee ganda keessatti marqaa zeetii itti naanaqe aannan itti naanaqe jiru miti kan hin jaaladhee baru. Si galee? Arkitanii garuu suuraa diyya, qashtiidha bargartanii. Fiiltara malee arkitanii. Arkitanii bishaan daakee akkanitti zanaa jee diriirfadhee taa'u arkitanii. Footoo tanteeta biyyaa yoo ilaalan nama qabrii cabsee fakkaattan jechuu isin. Suuraan bishaan daakuu isin hin ergine garuu akkamitti suuraa waanaa keessaa bee taa'ee of asii ergan garuu ka bishaan daakuu hundaa jira akkamitti isin hin ergamin garuu akka qurxummitti jechuu bishaan kan asii achii keessaa akkana jechuu komaa hiiree achiyaana komaa hiiree giseen jofaa isin hin ergine. Way faaraa wallaahi bismillaahi isin hin ergine garuu. Laa ila ganda meeqa dadhooyitanii harkattan garuu sumaan aanuun baqa raanfadhee suurootii tanata duru jechuu. Garuu aanaa bishaan daakee taa'u osoo hin ta'e bishaan daakuu hunda isin erguu qaban ture bar. Miskiina gisa jenna nama keessanii kana jechuu. Waan hin booyee miidiyaa irraa badee maal bixibbixiin ka'u isinitti fakkaate. በጣም ነው የምታሳዝኑት ወላሂ ገራና በለይስተን አን ኢሲንቱ ገራና በለይሰው ነንጋፈተኒ ሜ ሱራ ከናይ ወርባደን አኑ መንጋፈተኒ ማኪዬ ሱራ ዱር አከሚቲ ላይፊ ደበርስቴ ብሻን ዳይቴኒ ቤታይ ሱራ አከሚ ኸውቱርቴ ማኪ ሳይቦታ አከሚ ቀባሹ ቱርቴ ነንጋፈተኒ አኑ ስኒፊን erga maaltu saayibboota kiyyaan ijoollee waliin diraamaa dalagu gaafattanii suuraa maakii waliin kaatan jettanii biyya meeqa idda birra anan gaafatanii anu siniifin ergaa bar. Sinigalee aan bakka isinii kan nuuf himte osoo hin ta'in hin laffa'inaa jechuu barbaadeeti. Kan bishaan daakuu hundaan jira jechuu giseen bishaan daakuu sinigalee. Okay? Hin laffa'inaa anuu isinii erguu hin danda'u barbaadan teelegiraama irratti poostii isinii godhadha achirraa dhaqaati fudhadhaa jechuu. Sinigalee hin laffa'inaa mana meeqan deeminaa jechuu. Zanaa fataa jeetiin guddadha jechuu. Gurbaasan ergaa hartaa mucaa akka inni godhachaa deemu. Maarree. Waggaa 2 dura jilbeenfatee sin fuudhanaan jedheen na hin didee. Isa gaafa sana gammadee machaa himma iyyuu irraan galleere.